Hayyee harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii keenya akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaa nutis nagaa jirra isinis baga nagaa fayyaa taatan yeroo isaa kana nagaadhaan eedanii baga yeroo isaa kana immoo hundi keenya waaqayyoo eegee tiksee yeroo isaatii kanaan nu geessiniin jedha warroonni biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis jirtu nutis jirra isinis baga jiraattanii baga nagaa fayyaa taatanii bara haarawaa kanas yeroo kanaan waaqayyoon isin geessiniin jedha warroonni akkasuma mooyyuu warroonni biyya keessa jirtanis warroonni biyya ormaa jirtanis baga jiraattan baga fayyaa taatanii isiniin jedha akkasuma immoo nutis al tokko viidiyoo keenyarraa banneet deddeebi'aa jirra maaliif akka duraa sanitti firii taatee baluunis xinnoo hin beektan kaa'ii namni tana dura argee beekuun beeka kanaaf anis dura waama qalbii wayii natti fakkaachaa ture haalichi wanti isaa waan ulfaataadha jechuudha maaliif akka barbaadetti lafa gootee akka barbaadetti sa'aatii barbaadetti akka barbaadde ta'uu hin dandeessu daa'imni xinnoon baay'ee ulfaattuudha waan ta'eef kanaaf akka barbaadetti lafa gootee algaarra gootee akkas jettee waan barbaadde hojjechuu irratti baay'ee rakkisaadha jechuudha. Sa'aatii yoo xinnumaa kan nyaate sun hir'atetti bo'uu danda'a. Immoo dhiqamuutu jira. Waan baay'eedha jechuudha waan daa'imni yeroo daa'imummaatti araasiin waan baay'eedha jechuudha haalli ishee ulfaatinni isaa kanaaf ni bo'aa. Obbo isanitti immoo sossobuun dirqama ta'a yoo hin sossobne immoo iyyuu daa'imni gaa qoonqoon hin bu'a maal waan akkasii jedha namni keenya sababa kanaaf xinnoo baluus hamma duraa hojjetu sanirra xinnoo viidiyoo irraa sababa sanitti xinnoo ishii gaappii godhaa jirraa jechuu barbaadetananii kanaaf isin immoo iyyuu kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatiin keenyaa yoo nu bannillee barbaadanii warroonni nu dubbisaa jirtan dhugaa rabbii guddaa galatoomaa isiniin jedha maaf baddanii warroonni nu jechaa jirtan galatooma dhugaa waaqayyoo baay'ee isin galatoomfanne jechuu barbaadanii kanaaf immoo egaa amma kun baluun torbee dheengadda isiniin jettetti dura nama lama turre nama lamarraa gara nama sadiitti tarkaanfannee jirra. Waaqayyo immoo galatoomu waaqayyo hundumaayyuu hojii rabbiiti malee hojii namaa miti jechuudha. Kanaaf akka carraa ta'ee baluwarra biraankii wayii godhuun barbaade biraankiin ani godhu sunis immoo iyyuu hanga ammaatti isheen kaatee jirti garuu beektu mire araasummaan kun waan baay'ee nama goggodha waan ta'eef amma hamma dura kana daa'imas sassatuutu jira irraa sichuu irraa illee achi siquu dhiisuu faatu jira maaliif akkuma saanii yoo jabbii dhale ni beektanii warroonni baadiyyaatti guddatanii warroonni loon keessatti guddatanii saanii yoo jabbii dhalee haga jabbiin jabaachuutti deemutti jabbii sanirraa fagachuun barbaadu maaliif waan jabbii sun ta'u waan hin beekneef jechuudha. Ani sodaata garmalee amma fakkeenyaaf saanii tokko warroonni baadiyyaatti guddatan sirriitti beektu anis fakkeenyaaf dhimma keessatti loon baay'een tiksee naannoo godaansaallee deemee baadiyyaatti bakka iddoo garagaraatti loonti seen ture jechuudha. Horiin hin dhala biratti yoo horiin dhalu yoo akkas irraa waan jiru irraa fudhatee irraa raabbatee bakka booda jabbii san irratti isaan amala hin qabne illee amala baasa hin lolaa jechuudha. Dhala ofiiti waan ta'eef hin lolaa irraas hin deemu. Gara hoosisoo harmaatitti sooti futee kan deemtu ta'e waa jala fudhattee deemtu sirraa hin deemu jechuudha. Warumti fayyaalee amala qabullee amala baasa. Baluun isaa akkasanii daa'ima irraa xiqqoo baay'ee fagaachuun barbaadu. Kottu viidiyoo wajjin hojjanna jennaan daa'ima gatee hin deemu naan jette baluun. Kanaaf dhalli waan akkanaan nama godha jechuun barbaadeetan hin ta'u maaliif hin ta'u daa'ima gatee asumatti hojjanna jennaan xiqqoo ishii iddoon ishiin jirtu sun immoo baay'ee namatti mijaa'u jechuun koosa yoo ta'u waan tokkotu jira waan ta'eef sababa saniif as gamanumatti iddoo manni bal'aan jiru kanatti as keessatti viidiyoo dalagneen jedheen ture isheen immoo achumatti jettee ani immoo gamanatti biraankii irratti hojjechuu barbaadetan jechuudha. Maaliif biraankiidhaan hojjechuu dee baluun immoo maal akkanaan jettu kan hojii ilaallu ta'a. Maalinni
daamni na fakkaatu hin jedhaan baluudhaan jechuudha. Baluun immoo maal akkanaan jettuu fi ani jechuun akka qosata akka qalbiitti kan jechuun tapha waan miidhatamni hin jira waan ta'eef naan jedhaani baluun immoo maal akkanaan jettu wajjumaan laalla isin immoo iyyuu ani maal kin qophii attami ture ani yaa gurraacha hamaa akkas sanis osoo hin taane jiddu galeessa jechuudha. Kanaaf gara isheetti bahe waan ta'eef diimaa gara isheetti waan ta'eef lamaan namootu naan jetteeti tokkoon namoota jechuudha isheen. Maaliif lamaan namootu tokkoon simuun qaba naan jettee daa'ima fakkeenya gara ofiitti baafattee kanaaf immoo daa'imni maal fakkaachuu dideen jedhaani nan shakkeen jedhaani kanaaf immoo amma ka'aa jirti waan ta'eef toora irratti nu eegaayi mee waan baluun jettu walumaan laallaa har'a mee baluu waan jettu kaa hin dhaggeeffanne. Ayyee tureera dhiifama giddiidhaan ani kaasee fidee maaf na barbaaddee rafuun edaa gudduma jettuun giddumaan gottotee fidee dhufe baluu kanaaf mee maal akka ishiin jettu immoo walumaan laallaa kanan sinitti meeshaan immoo ittiin jalaa ni mina nool. Maali maal haasofte immoo ganama. Maaltu badeemu? Kamara bijechaartaan qorra. Qorraan? Kaati bijillaata jalaa ka'uun barbaanne. Duraan si akkanatti si amma immoo iyyuu akkaatti keeti. Akkana yaa gurbaa akkasiidha. Ayyee viidiyoo jechaa jira waan ta'eef kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya nageenya waaqa gaafadhu ta'u nageenya dursa hundayyuu mee gara deemuutu deemna. Maa qophaa'inaan hin jeerre. Maal kana caalama chigiree loo. Egaa ashama harka fuunee maatii keenya nagaanni waaqayyo isin kata akkam jirtu nagaa hartu nuti nagaa irraa galanni waaqafaa ta'u sinis bakka jiraattan bakka nagaa taatanii bakka jirtanitti nageenya keenya sinaa qaqqabuu kan biyya keessas biyya hin baas jirtan ta'e nagaa keenya sinaa qaqqabu siniin jechuu jaalanna akkam nuuf jirtanii barri kunoo akkamii maal fakkaata sin biratti barri 2000 barri haaroftu maal fakkaata nu biratti immoo bareedaa galata waaqayyoo nagaa keenya siniin jenna. Egaa kaasuun viidiyoo isa tokko na fide waan na fide fingidi sabbeekaa isa wajjin garuma isaatitti darbiname ani mucaa kee wajjinan rafee jiraayyuu isatu na fide kaasee gamee kaasu maal jettaa bee nagumarraani. Ayyee galatoomii gaa viidiyoo sammuu tan hojjennee hin beeknu waatis yaa'u akkuma beekamu. Amma haadha daa'imaati. Dura tokko turte amma lama taate turte. Lama immoo gara sadiitti baanee jirra. Kanaaf immoo waaqayyo kana hundaan ga'e haa galatu. Galanni isaaf haa ta'u. Galanni isaaf haa ta'u. Ani amma gaaffii wayii si gaafachuu barbaada jechuudha. Ifa mallee naa godhiiti. Gaaffii ani si gaafachuu maalidha? Maal yaadee deemka? Dubbachuun illee xinnoo. Tolle. Maaf sitti tolle. Kanaaf amma waanuma daa'imaa kana irratti ilaalchiseeti. Daa'imni xinnoo argachuun bareeda namatti tola. Dasna jedhee anallee natti toleera. Garuu immoo malkiin fakkaatu daa'imni maali fakkaate namni hin shakkii jettaa? Na fakkaatu? Ana fakkaata kaa. Eenyu fakkaata jettare? Meetii inni fakkaata daa'imni. Ilaalte? Ana fakkaata. Si fakkaata? Lakkisillee fakkaata natti fakkaata. Ana fakkaata malee eenyu fakkaata jettare? Si fakkaatu? Na fakkaata. Ara namni baay'ee si fakkaata nyaara si fakkaata. Maal fakkaata? Maal fakkaata? Nyaara hii. Yaamni diimataa inni gurraacha waan ta'eef. Ati gurraacha bakkumatti namti guyyaa latu gurraacha yaafatteeti. Ani waan akkasiin jedha kan daa'imni sana biratti dhalatee waan hin beekneef argee hin beeku. Bakka argaa kitee hin beekne maaliif jettu murteessuu hin dandeessudha. Daa'imni na fakkaata. Na sobii natti garuu. Eenyu fakkaata ree? Hin beeku. Hin beeku. Na fakkaata daa'imni. Anoo. Ani hin beeku laalle akkasitti. Bakka daa'imummaa seeraan laalle akkasitti erga laalle daa'ima laalika. Anoo fakkaata na fakkaachuus hin danda'u. Ani wanni hin beeku hin jiru. Garuu daa'imni na fakkaatu. Maal fakkaachuu ishee gaaffii natti ta'e ture shakkii na shakkii. Jaa gurraacha moo kireemii gurraacha bitee biduure? Na shakkii bakka. Akkam shakkite? Maal jechuudha shakki? Jechuun akkam shakkitee maal shakkite? Bakka na fakkaatudha daa'imni kiyyaa miti ta'uun oolu dhagaa wanni biraa maal?
kiyyaa na fakkaatu daamti kiyyaa miti jechuu keeti jechuu barbaaddeeti akkasumaan jecha erga keentaane daamti kiyya bakka kiyya kaa keentaane miti si fakkaata miti ana erga fakkaate daamti kiyya keetumaan sirriidha bara keetumaan illee sirriidha na fakkaatu dhaabara akkasi fakkaatu cileetti dibuure gurraachofneetta ati immoo yoo daamti kamuyyuu alatee bakka ittiin gurraachaaf si jammar immoo akka gurraachaa'us hin barbaadu gurraacha hin barbaadu si iyyuu kireemii dibdaa kireemii dibdaa maalatti go'aarta akkam maalitti barbaadde kireemii nan dhiba kireemii gurraacha moo siif jedhee dhiba maali uumaa waaqayyo uumeen gaa kanaaf amma ani daamna fakkaatus hin jira gabaabumatti bakka jira sararee yaanti ta'uu nuuf daami kiyyaa miti dhuguman taa'e dhugaan jecha argaa buun qalladii danda'ame biratti qoy daamna wanta taa'e qoy wottu hin qalladini kiristoos hin qalladini ban de maal jiru too waan jiru natti miti maal rakkina qabama ishi keetii miti bakka akkasii kiyya daam maal deefta ife biraankiidha taphannee jettanii biraankiin akkanaa maali kiyyaa biraankiidha kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya baluun ta'e dura baay'ee waan baay'ee narratti hojjechaa turte hin beektan miti isinillee hin beektu kanaaf immoo akkuma ishiin nagoota isan kaanis harki bartaraa harka dhiqa dhugaa ila maal seetan harka kanaa ushataniitu akkanatti dhiquu hin dandeechan yookaan immoo kanaan akkatti kana bicha akkana bakka kana dhiqxu malee jala kana dhiquu waan dandeenye akkanatti taraa wal dhiqaa harki miti anis immoo waan baluun tanaa dura na godhaa turte yeroo tokko harka eeggadhee tan deeffachaa jira waan ta'eef ganuma immoo kana caalaa deeffachaa jira kanaaf kan ammaa kun immoo biraankiidha ifama rifatte dirqette rifatin kanaaf biraankiidha miti farda garrabe kiyyaa miti nama ka faranjii jechuun inni deengidi ajaa'u kan kooti kan kooti bakka keetii miti kan kooti keetii miti kan kooti keetii kan kooti ammoo kan kooti kan birnaa biraati fanaadha dhugumaadha kastaananis Good, bakka. Na kuba. Ciao. Daama fiduu deemaa taa'ee agarsiisu. Daama fidee dhufee agarsiisa. Kabajamtoonni fi jaalatamtoonni keenyaan murteessanii daama fidee dhufee agarsiisa bakka. Lakki daa'ima kee qorratti na fidee. Daama fidee dhufee agarsiisa asitti bakka fuuldura fuulatti. Kootu kaa. Hin ta'u. Dhugaa jirtu agarratti hin ta'u nuuf mul'atu. Mul'achuu barbaada. Viidiyoo situ eegalee miti? Kanaaf goolame. Egaa maatii keenya akkasumas daa'ima fiduuf sinitti agarsiisuuf deemaa jira. Egaa daa'imti keenya immoo aga namatti agarsiisan hin geenye ganaa xiqqaa waan ta'eef kan anuyyuu guyyaa biraa jechuudha kaasuun manyitaa seeneera. Daa'imti keetii miti jireetanii gabochisa immoo kaasuuf hiikuma boochisaa. Keetii miti daa'imti immooyyuu diima ana fakkaatan faranjii waan ta'eef na lakki anuyyuu kan ta'ee fi faranjii hafanii araboota hafanii jedhaani kanaafiyyuu egaa osoo daa'ima natti fidiin gaa riba keessa raamma riba keessa natti fiduu deeme egaa daa'imti keenya kanuma kaa beekamu daa'imti kanuma kaasuti egaa kanuma biraati miti isin jechuufani kanaaf nagaa nuuf taa'ee viidiyoo biraatti walitti deebinaa isin jaalannaa baay'ee baay'ee.